Gama kurmaan arfaffaa kana wantoota gurguddoo shaniin sirritti sakattaanee olaalle gaarii ta'a. Tokkoffaa fi inni duraa dhimmoonni milkaan maaliif milkaanii? Dhimmoonni immoo kufan harcaan utuu milkeessin hafne maaliif milkaa'uu dhabanii kan jedhu sababa isaa sirritti ilaaluu barbaachisa. Maaliif kan jedhu. Hoggansi kun hojii baay'ee hojjeteera. Garuu hojiin keenya hundi waliif fakkaatu. Iddoo hundatti waliif fakkaatu. Maaliif iddoo milkaa'etti kan milkaa'eef? Iddoo kufneetti immoo maaliif kufne? Sababni isaa maali kan jedhu sirritti gadi qabnee ilaaluun nurra jiraata. Milkaa'inoota jala yoo dhokanne kufuudhaaf qophoofneera jechuudha. Qaamni siyaasaa tokko, gurmuun siyaasaa tokko milkaa'ina irratti hirkachuu jalqabeera jechuudha. Taanaan kufaatii eegaleera jechuudha. Karaa kufaatii jalqabeeraa jechuudha. Hoggansi siyaasaa tokko, qaamni siyaasaa tokko yeroo hunda giddugaleessa kan godhachuu qabu waan irratti milkaa'uu hin taane waan hanqina irratti mul'atan maaliifi kan jedhu sana yoo sirritti sakatteedha. Dhimma irratti milkaa'es maaliifan milkaa'ee jedhee yoo sirritti hubateedha. Milkaanicha itti fufsiisuu kan danda'u. Kanaaf maaliifii kan jedhu kana sirritti sakattaanee laaluu danda'utu nurra jiraata jechaadha. Akka aanaa keenyatti, akka godina keenyatti, akka magaalaa keenyatti, akka seektara keenyatti tokko tokko laaluu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Kan lammataa karoorriif poteenshaalli keenya hagam wal sima. Hagam wal sima. Karoorri kan qophaa'uuf potenshaala baasuufi. So karoorri keenya 2018 amma raawwanni kunis hagam potenshaala keenya faana wal gita ture. Amma 2019 kan qopheessine hagam potenshaala keenya faana wal gita. Potenshaala wanti potenshaala nu hogganne, wanti carraa qabnu nu hogganne yeroo hunda dogoggora irratti nu kuffisa. Hanga carraa qabnu sana yoo hiixanne qofadha badhaadhina milkeessuu kan dandeenyu. Inni hiixannu taanaan badhaadhina milkeessuu hin dandeenyu. Kanaaf carraawwan qabnu sadarkaa kamitti hubannee sadarkaa kamitti isaan hoogganaa jirra kan jedhu sana qixaan laaluu barbaachisa jechaadha. Nuyi carraa hedduu qabna. Potenshaali keenya bal'aa akka ta'e waggoottan darbe arginee jirra. Raawwiin keenya akkoo fayyaa akka hin taane kan argitan wanta fagoodha jennee karoorsine yeroo milkeessaa jirra. Milkeessaa jirra jechuun rakkoo jira jechuudha. Milkaa'ina jechuu miti. Fakkeenyaaf amma kan sila kaffeen kaase galii iddoo akkanarraa kaanee iddoo akkanarra keenyaan jedhu quxuriin himnu sun ikkoo himuudhaaf namatti hin tolu. Sunan agarsiisu jabina keenyaa miti. Sadarkaa potenshaala keenya nuyi itti wallaallee hoogganaa jirru agarsiisa. Biiliyoona 16 irraa ka'ee biiliyoona 341 kan ga'uuf maal ta'e. So dubbii potenshaala jedhu sirriitti hooggansi kun qixaan laaluu qaba jechaadha. Aanaa isaa irratti, godina isaa irratti, magaalaa isaa irratti, seektara isaa keessatti qixaan laaluu danda'utu irra jiraata jechaadha. Kana yoo hubanne malee hiixachuu hin dandeenyu. Kana yoo hubanne malee mul'ata ifa ta'een galma barbaannu sana bira ga'uu hin dandeenyu. So kana sirriitti ilaaluutu barbaachisa jechaadha. Potenshaal. Carraa. Sadaffaan kan laaluu qabnu dhimma humnoota sadaniiti. Humna waloo hagam qindeessinee ammas hoogganaa jira. Tajaajilli lammummaa hagam hojii keenya hunda keessatti qooda isaa bahaa jira. Manni murtii aadaa, buusaa gonnofaan, gaacharni sirnaa, ergamoota kenneef sana akka milkeessuuf hagam hoogganaa jira kan jedhu humna waloo irratti sirriitti ilaaluu barbaachisa jechaadha. Lammaffaa humna mootummaati. Humna mootummaa hagam cimsaa jira. Ogummaa hagam cimsaa jira. Humna bajata mootummaa hagam qusannaadhaan fayyadamaa jira. Sadarkaa barbaadamutti hagam dubbiin akka deemu gochaa jira. Humni mootummaa akka jennutti cimaa jira. Hojjetaa mootummaa naannoo Oromiyaa 800 ga'aa jira. Humni nuyi qabnuu fi bu'aan nuyi agarsiisaa jirru hagas sana fakkaataa. Amma ogeessa aanaa irratti qabnu, amma ogeessa godina irratti qabnu, magaala irratti qabnu isa fakkaataa raawwiin keenya. Kana laaluu barbaachisa jechuudha. Sadaffaa badhaadhina maatiiti. Badhaadhina maatii hoogganaa jirraadha. Nama galii gadaanaa qaburraa haga galii guddaa qaama qabuutti amma nama qabeenya horateetti kana hunda nuu galee kun hundumtuu akkaataa barbaachisu eegee akka inni milkaa'inaaf tarkaanfatu gochaa jirra kan jedhu sirriitti ilaaluu barbaachisa jechaadha. Sirriitti ilaaluu barbaachisa. Arfaffaa
Qusannaaf investimentii. Hojii hojjennu hunda keessatti hagam qusachaa jirra. Qusannaan hin jiru taanaan hojiin hojjenne hundi dadhabbiin hojjenne hundi faayidaa tokkoyyuu hin qabu. Hiikoo tokkoyyuu hin qabu. Hojiin keenya sadarkaa barbaadametti haa hojjetamu. Dhumarratti kan madaalamu qusannaa gaggeessineen. So qusannaa hagam gaggeessaa jirra. Qusannaa akka mootummaatti hagam gaggeessaa jirra. Akka dhuunfaatti qonnaan bulaa horsee bulaan jiraataan magaalaa namni jiru hundumtuu akka qusatu akkamitti gochaa jira. So qusannaan keenya karamitti deemaa jira. Lammataa kan qusatame sana akkamitti namni invest gochaa jira. Akkamitti namni liqeeffataa jira. Investmentiin keenya maal fakkaata? Investmentii jiru akkamitti keessummeessina? Investmentii alaa dhufu akkamitti jajjabeessina? Caasaan aanaa tokko, caasaan godinaa tokko, hagam magaalaa tokko, hagam investmentiidhaaf iddoo mijataadha. Sadarkaa nama qabeenya horachiisnedha badhaadhina kan milkeessu. So as keessa amma namni miqqanyaan tokko jiraannan badhaadhinni milkaa'uu hin danda'u. Waa'ee dhuunfaasaa, waa'ee maalii anana murteesse namni akkamitti qabeenya horata jedhee namni yaadu jiraannan miqqanyaan akkasii jiraannan homtuu socho'uu hin danda'u. So hagam kanarraa bilisa taane. Hannarraa hagam bilisa taane. Dhuguma nuyi amala mootummaa ida'amuu qabnaa. Ija kanaan jechaadha. So karoorota waggoota 5 dhufan laallu keessatti aanaan gandi miileenara meeqa uume, aanaan miileenara meeqa uume, godinni miileenara meeqa uume, magaali miileenara meeqa uume madaalaa deemnaa jechaadha. Akkanumatti qilleensa irratti badhaadhina maatii jechaan deemu. So ati baqxee ati ergama kee baatee akka namni hiree horatee qabeenya horatu gochisiisuun ergama keenya. So isarratti hagam hojjechaa jirra, investimentii irratti hagam hojjechaa jirra kan jedhu sirriitti hooggansi kun sakatta'uutu irra jiraata jechuudha. Keessattuu dhimmoota lamaan kana hooggansi sirriitti hubatee galee fi karaa qabsiisee jennaan hooggansi kun raajii inni hojjechuu hin dandeenye hin jiraatu. Shanaffaaf inni dhumaa hooggansa. Hooggansa. Gaaffii hooggansaa hagam deebisaa jirra bakka hundatti. Gandarratti, aanarratti, godinarratti, magaalarratti, naannoorratti hooggansa akkamitti horachaa jirra. Hooggansa akkamitti ijaaraa jirra. Hooggansi dirqama isaa akka bahu akkamitti gochaa jirra. Hooggansi kun immoo dhugaatti dinagdee hoogganaa jira. Hooggansa dinagdee ta'ee jira. Moo ammas jettee fi hamii fi maaliif san keessa oola. So gaaffii hooggansaa. Gaaffii hooggansaa. Hooggansi hojii xixiqqoo hojjetetti quufu rakkoodha. Faallaa badhaadhinaati. Hooggansi waan hojjetetti quufu faallaa badhaadhinaati. Milkaa'inoonni amma har'aatti fiddan darbe ishiin waa takkitti qofaaf sin gargaarti. Innaa dulloomtan tokkoon keessanis already dulloomtanii jirtu ijoollee keessanitti himuudhaaf ijoollee keessanitti himuudhaaf sanaaf qofa gargaara. Wanti milkeessine isaanitti himachuudhaaf sin gargaara malee uummataaf faayidaa tokko hin qabu. Uummataaf hojjettan miti gaafa hojjettan sana fi hojichi dhume sana dhumate dubbichi. Situ ofitti maa oola malee uummati kun raafateera. Milkaa'inni situ yaadata malee uummanni yaadatu. Uummanni milkaa'ina biraa fidii siin jedha. Hooggansi milkaa'ina ofitti maa jiraatu fixeera. Hojii isaa fixateera. So gaheen hooggansa badhaadhinaa guyyaa guyyaatti milkaa'ina. Guyyaa guyyaatti rakkoo hiikuu. Guyyaa guyyaatti imala badhaadhinaa sana saffisiisuu. Guyyaa guyyaatti jireenya isaa injifannoo gochuudha. Hojiin keeyyuu injifannoodha. Injifannoon hin jiru taanaan badhaadhinni hin jiru. Injifannoo yoomii guyyaa guyyaatti maaliidhaan waa hundaan. Tulluuwwan injifannoo dhuma hin qabnetu si barbaachisaa jechaadha. So gaaffii hooggansaa deebisuu faana wal qabatee dhimmoota jira sirriitti ilaaluu barbaachisa jechaadha. Sirriitti ilaaluu barbaachisa. Dhimmoota shanan kanaan sirriitti hojiiwwan keenya amma yoonaa hojjennee fi raawwii karoora already itti gallee jiru adoolessa tokkorraa jalqabne karoora bara hojii 2019 sirriitti laaluun sakatta'uun hin barbaachisa jechuudha. So kana keessatti hooggansi kun karoora waggaa 5 of dandeessinee mari'annaa garuu adeemsa of danda'u kana hagam imaluu dandeenya kan jedhu sana sirriitti gahee hooggansaa keessatti sakatta'uun hin barbaachisa jechaadha.
naannoo keenya, aanaa keenya, godina keenya, magaalaa keenya of dandeessisuudhaaf maa inni kan nu qoru? Maa inni kan akka hooggansaatti maal inni kan jedhu kana laaluu sakatta'uu barbaachisa jechuudha. Kana yoo goone sadarkaa barbaadamutti tarkaanfachuu hin dandeenya. Ganama kanannaan akkana dhufu kan waggaa 5 duraa yaadachaa dhufe. Dukkana hamaa ture. Namni baay'een jirtu miti? Hin jirtanii? Baga jiraattan. Dukkanni hamaan sun haqa waan qabnuuf halkanii guyyaa isin cichoomtanii waan hojjettaniif karaa sirriidhaan waan deemneef as geenyerra. Amma immoo karaa nu fuuldura jiru waan baay'eedhaan wal xaxaadha. Garuu immoo bakka kaleessa jirru mitan jiru. Carraa fooyyee ta'e qabna. Haala fooyyee ta'e qabna. Kanaaf hooggansi kun jabaatee halkanii guyyaa utuu waan argateen hin sakaalamin ergamaa fi mul'ata badhaadhina milkeessuu qabanne sana qabatee jabaatee halkanii guyyaa tarkaanfachuu danda'utu itti jiraata. Dhugaa dubbachuudhaaf hunda keenyayyuu Rabbi baay'ee nu gargaaree, Waaqayyo baay'ee nu gargaaree, baay'ee milkooftaniittu milkaa'inni kanaan booda fiduudhaaf qabdanii fi kallattiin itti deemuu qabnu, sadarkaan itti deemuu qabnu immoo baay'ee cimaadha. Isaaf hundi keenyayyuu jabaannee harka wal qabannee ergama keenya akka bahuu qabnu asumaan waamicha kun dabarsuu barbaada. Guyyoottan hafan kun guyyaa sirriitti miira jaallummaatiin, miira qabsootiin dubbii jiru hunda sirriitti sakattaanee qorannee waan irraa barachuu qabnu barannee hojii keenya ittaanuuf galtee cimaa yeroo itti godhannu nuuf haa ta'u jechuun barbaada. Marii gaarii nuuf haa ta'u. Galatooma.